Well, hordoftoota keenya kabajamtoota chaanaalii keenya hordoftan akkuma English fi Afaan Oromoo baga jiraattan bakka jirtanitti nageenyi keenya isin haa ga'u jechaati. Har'allee qabiyyee barnootaa wayiitiin waliin deebinee jirra. Wajjin laalla. Kanaaf akka YouTube'n kun isin ga'een copy share link walii gochuu hin dagatinaa, hordofuu hin dagatinaa. Haala gaarii ta'een yeroo mara hordoftan ta'e waan baay'ee barachuuf gochuu dandeecha waan ta'e nuuf haala bu'aa isin hin jennu. Har'a qabiyyeen nuyi qabannee dhiyaanne jecha takka jechi sun verbiidha. Verbiin sun himoota adda addaa keessatti yommuu fayyadamnu hiika ishiin nuu kennuu dandeessu wajjin ilaalla jechuudha. Ishiin illee niididha. Need yommuu jennu kaa verboota keessaa isa tokko. Most probably verb modal verbi keessatti yommuu categorized taatu ni argama. Kanaaf need akkuma waan barbaachisaa ta'e ibsu san structureota adda addaa keessatti meaning adda addaa akka qabdu laallaa jechuudha. Kanaaf structurein ishiin qabdu eenyu akka ta'e jalqaba haa ilaallu. Tokkoffaa don't yookaan doesn't need to plus verb one negative formidhaan don't plural subject yoo ta'e doesn't singular subject yoo ta'e plus need to plus verb one kana jechuun time reference isa tensin himni yoo akkanatti barraa'e tensin in ibsuu danda'u both present and future dha. Tokkoffaa. Lammaffaa didn't need to plus verb one asitti didn't jira. Need to plus verb one yommuu ta'u immoo ennaan inni ibsu past akka ta'e. Again needn't plus have plus verb three yommuu ta'u immoo tensin inni ibsu past akka ta'e. Kanaaf structuring need sadeen kun akka jiran hubachuu danda'u qaba. So structureota kana yoo fayyadamna tokkoffaa. Lammaffaa yommuu fayyadamnu hiika akkamii yookaan meaning akkamii yommuu itti kenninu ka jedhu san wajjin ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf don't or doesn't need to plus verb one yommuu fayyadamnu we are referring that an action is what? Unnecessary when, right now or in the future. It is unnecessary to do jechuudha. Wanti sun raawwachuun yookaan hojjechuun yookaan gochuun akka hin barbaachisne nama tokkotti ibsuu yommuu barbaannu you don't need to bring your book today yoo jetteen nama tokkoon kitaaba fiduun sin barbaachisu jechuudha. When, right now or in the future waan hin barbaachisne tokko ibsuudhaaf. Kana yommuu ibsinu maaliin ibsina niididhaan akka ibsinu garuu negative ishii gochuudhaaf don't fi doesn't akka fayyadamnu beekuu danda'uu qabdani. Akka modal verbiitti illee ishiin perceived taatu ishii irratti kan fayyadamuu dandeenyu himoota yookaan meaning akkanaa kana kennuudhaaf akka hin taane akka hubachuu qabdanii. Kanaaf meaning ishii an action which is unnecessary right now or in the future yommuu ibsinu structure kanaan akka ibsinu tokkoffaa jechuudha. Second, didn't need to plus verb one yommuu laaltan tensin inni ibsu past jechuudha. Action in isa garuu maa inni meaning an action that was unnecessary and not done. Wanta ennaa dabre barbaachisaa hin taane akkasumas immoo maal hin taane hin raawwatamne jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf the train was delayed. We didn't need to hurry. In the past time delayed ta'e we didn't need to hurry. Jarjaruu hin qabnu jedhee ibsaa jira. Jarjaruu hin qabanii jechuudha. Okay? Jarjaruu hin qabanii isaan illee maal hin taane hin jarjarree jechuudha. Yookaan ittiin dhaqne dhaquu hin qabnu jechuun dhaquu nu barbaachisu akkasumas hin dhaqne jechuudha. Meaning akkasii kennuudhaaf structure kan fayyadamna. Structure didn't need to. The train was delayed. We didn't need to hurry jennee ibsinaa jechuudha. Kara biraatiin inni sadaffaan didn't have plus verb three tan. Didn't have plus verb three is also indicating what? Past tense ibsi. Past tense ta'ee garuu himni caasaa kanaan ijaaramu hiikni isaa maa inni yookaan maal ibsuufi action was unnecessary. An action was unnecessary was not actually done. Kata ibsuudhaaf gochi tokko hin barbaachisu akkasumas immoo raawwatan an action which was unnecessary but done. An action which was unnecessary
but was actually done jechuudha. Hin barbaachisu ture garuu immoo akka hojjetame. We didn't have hurried. The train was delayed. We didn't have hurried jechuun we hurried akka jechuu akka ta'e ibsuu dhafii jechuudha. Akkuma we wouldn't have come late turuu hin qabnu akka jedhu turri meaningi jedhu kennu san didn't have plus verb 3 illee maal ibsa jechuudha. Something which was unnecessary but done. Barbaachisu ture garuu raawwatameera. We didn't have studied hard jechuun qo'achuun barbaachisu ture garuu qo'anne jechuudha jechuudha. Qo'anne jechuudha. Garuu we didn't need to study hoo jenne qo'achuun nu barbaachisu illee hin qo'anne illee hiika jedhu akka qabu kun immoo fuulduratti waan akkasiisan ibsuu hin barbaachisu akka jedhe ta'uu ibsuu danda'uu beekuu qabna jechuudha. Kanaaf structure tanniin sirriitti maal gochuudha? Understand gochuudha. Didn't plus need to plus verb 1, didn't plus have plus verb 3, don't or doesn't need to plus what? Verb 1. Kanaaf tensing kanaan ibsamu present or future, kanaan ka ibsamu past, kanaan ka ibsamu past, but the difference of the two garaagarummaan kanneeni actioniin asii not danni yommuu ta'u asitti garuu danniidha. Hin barbaachisu hojjetame hin hojjetamne hin barbaachisu hin hojjetamne hin barbaachisu hojjetame jechuudha. Most of the time kun gara maalitti deema? Gara regret ibsuutti akka dhaqu beekuu danda'uu qabdani. Kanaaf when we just look at need can be used in different structure akka ta'ee fi meaning kana akka kennuu danda'u Ingiliffa keessatti beekuu danda'uu qabdani jechuudha. Kanaaf waan nu dhaggeeffataniif galatoomaa. Gaafii gama kanaan jiru yoo qabaattan YouTube channel keenya irratti attach yoo nu gootan we can help you to the extent we can jechuudha. This is all. One thing kana wal fakkaata? One thing, by the way, we consider need and want as something synonyms but quite different. Meaning wasani le mulalo meaning insani baye gara-gara jira jechuudha. Need jechuun maal something which is necessity ibsa jechuudha. Necessary. One thing, something which is luxury then ka wal qabatu jechuudha. Luxury then. I want yoo jenneefi I want hoo jenneefi I need hoo jenne garaagarummaan isaa adda. If I miss what I need, probably there is what? Some problem jechuudha. If you lack what you want, no problem at all. Okay? Want. Amma barataa tokko fakkeenyaaf yommuu barsiistu barataa kutaa 5 or kutaa tokko yommuu barsiistu niidiin isaa maali wantiin isaa maali yoo jette baay'ee garagara. Wanta isa barbaachisuu fi wanta inni fedhu waan feetuu fi waan si barbaachisu. Fakkeenyaaf si wanti si barbaachisu nyaata ta'uu hin mala ati ka feetu konkolaataa ta'uu hin mala. If you miss konkolaataa yoo miss goote challenge hin jiru. Nyaata miss yoo goote garuu maaltu jira? Problem jira jechuudha. Kanaaf akka synonyms equivalent synonyms goonee fayyadamuu hin dandeenyu. For that matter, wantiin tun akkuma verbii kamu verboota normal ta'anitti faayidaarra kan ooltu jechuudha. Akka modal verbii kana either as akka needii kana either as modal verb yookaan itti immoo structure akkanaa kana keessa galtee faayidaa kennuu hin dandeessu jechuudha. Kuni garaagarummaa isaaniiti. Okay, thank you.